لو كانت الدنيا جزاء لمحسن إذا لم تكن فيها معاش لظالم لقد جاء فيها الأنبياء كرامة وقد شبعت فيها بطون البهائم جد شاعرين رباهته وسوى الدنيا نكيس جرا نكون غلطة ورنا ما قالي دلقة كتاتو تاتي سلا لو كانت الدنيا جزاء لمحسن إذا لم تكن فيها معاش لظالم سلا جيرون إسي كيستنا مميدان مرات دلقوف انتاتو قنقم يو إن انتاتو إذا لم تكن فيها معاش لظالم لقد جاء فيها الأنبياء كرامة الدنيا أنا كيستي أنبيون ربي ورون ربي سماوات الرئيسان فلته هند أمتا كيسا هند بيتي كيسا إسان إرغتي سن يو ورون أكاسي صدركان إساني حقس غغيسون إرغمتون ربي سن أنبيون نيچودا الدنيا تنا كيستي بيلواني جيراني الدنيا كان كيستي بيلتي إسان مودتي جرتي الدنيا كان كيستي بيلتي إسان دبرتي جرتي جر لقد جاء فيها الأنبياء مالف كسبب كبجات في جج كرامات وقد شبعت فيها بطون البهائم الدنيا كان كيستي غران غزيبا يغوزمتي ديمتو انجرتو يو غرا بيلدا مليتاتي جدي شاعرينكم بك كانتي وان بريدا كان نوئ رب اليانكيا ايين غران كن انما هو اول اعداء علينا irra guddaan diina keenna karabbin irratti uume garaa keenna yoo nyaanni haala gaaritti qoofnee wasana ka baanu taate yookaan ammoo baay'inaan yeroo nyaanni nu dhiyaate ulaagaa sila addunyaa keessatti nu barbaachisu arganne irra baane if daganna rabbiin daganna amantaa keenya daganna garuu yoo jiddu gala kataatu taate madaalu dandeenya hubachuu dandeenya kanaaf diinaan keenya nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam nyaata yoo ka nyaannu taate garaa keenya bakka sadiitti baafnee akka nyaannu nu arga jennu ajaajan ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam gimmaasha tokko nyaataaf yoo goone gimmaasha tokko dhugaatiif yoo goone gimmaasha tokko tirfii dhiifnee hafuura baafannaa keenyaaf goona jedhanii ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam nu hima kanumaaf olumaa maal jedhan garaan namaa kun macureen garaa namaa kana keessa jirtu yookaan ta'a nyaanni kun itti yonnee jechuudha bakki dheerinni isii taakkuu 18 jedhan taakkuu 18 taakkuu 18 kana bakkitee jahajaatti yoo baasnee itti fayyadamuudha qabna bakkitee jahaan takka nyaataa kennina jahaan takka dhugaatii kennina jahaan takka tirfii dhiifna jaha bakkitee 18 waan taateef idan haala kanaan fayyadamuu qabna jechuudha egaa yoo akka silaa dheebunneen akka silaa beelofneen inumayyuu ifirra akka dabarsinu taate qaamni keenya fedhii garaagaraatiin saaxilamuu jira achi booda ammoo gaafa wanni sun inni barbaade sun kadhabamtu taate waan biraa keessa galuutu iyyuu mala namichaan kun yakuunu عابد الهوى بإنن فدي لبو جل نما ديمو تا'a aadaa itti taate wanni akkasiisun wan nafsu kaxxifle jala qaamni nama nafseen nama keessa jirtu kun akka daa'imaati akka ati aadaa goote barsiifti nyaata yoo taatellee waan ati nyaachuu barsiifti uma feete dhiyaana kamiyyuu injibbin ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam nyaata kamiyyuu in arrabsin takkaa nyaata na eebbisine jedhan yoo argate nyaata yoo dhaben dhiisa dhiyaanni akkanaa maali kun dhiyaana taate kun waan namni nyaatu maali jedhe dhiyaana in arrabsu ergama rabbi maalummaa ka dhiyaanni qabuuf sadarkaa isaanii waan beekaniif jecha ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam akkas fayyadamanii jedhan egaa kana haa fayyadamnu isin jechuu barbaada sooma keessan sooma qeebaltii sooma kabajaa sooma ittiin milkooftan rabbi isin haa taasisu ummata ji'a kana keessa rizqiin isaa dabartu fayyaan isaa dabartu qabeenyi isaa dabartu ulfinni isaa dabartu akkasuma nama rabbiin sooma kana keessa ibidda azaabarra isa baraaru anaaf sillee rabbi nu haa taasisu isinin jechuu barbaada yaada keessa yoo qabaattan nu barreessuun dagatina akkasuma subscribe fi share channel kana wallee godhuu akka hin daganne isinin jenna salaamullahi alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh isin jaalladha